Obbolaala magana barsiisaa halkan daaboo jechaa guyyaa baradhaa. Mana barumsaa gaafa deemu kilaasii keessa fa'aa yeroo ijoolleen boqonnaa ba'an yeroon itti rafee barsiisaan dhufee natti dheekkamaa jira. Maqaan koo Fedhisaa Shumaa jedhama. Kan inni aladhee godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloottidha. Sadarkaa barnoota kutaa 8 baranan baradha. Hojii teekinooloojii hojiiwwan kalaqaatiin hin beekama. Kalaqa hojjechuuf wantoonni inni kakaasanii wantoota naannoo koratti argamanidha. Irra caalmaan isaanii rakkoota inni kakaasee karaa elektirikaan ibsaadhaan wal qabatee rakkoon baay'eetu jira. Rakkoo sana ilaalaan guddadhee jechuudha. Garuu jalqaba rakkoo mataa kootii furuufidha kan inni gara teekinooloojii kanatti galee turte yeroo dheeraa yaaluu keessa milkaa'ee jechuudha. Rakkoon suni rakkoo humna ibsaa wal qabatudha. Naannoon irra jiraannu keessatti magaalaa godinaadha. Garuu rakkoo ibsaadhaan baay'ee rakkata biyyi suni. Biyyi keenya jechuudha. Ibsaan guyyaa tokko lamaaf yoo dhufe ji'a tokko hanga ji'a lamaafaatti yeroo itti badu jira. Ani hojiin hojjedha. Hojii mana elektirooniksiin hojjedha. Ibsaan gaafa badu hojii malee galii malee oola jechuudha. Rakkoon sun baay'ee ulfaataa waan ta'eef rakkoo sana furuudhaaf kan inni hojjetachuu jalqabee hojii mana koo keessatti furuudhaaf yaalii jalqabuun koo waggaa 11 bara 2005 irraa kaaseeti. Adeemsa yaalii kanaan jalqabee garuu milkaa'uu kan hin danda'e bara 2014. Maqaasaa SMS Control AC Generator jedhama. Humna ibsaa firii ta'ee hojjetu jechuudha. Chaarjii al tokkoon turte yeroo dheeraa kan nu hojjechuu danda'udha kan inni hojjedhe. Soorsiin keenya jalqabaa ibsaarraa chaarjaa yookaan soolaariirraa chaarjeffannaa. Paanaalii wachii 150dhaan chaarjeffannaa. Erga isaan chaarjeffannee booddee yoo paanaalii kan fayyadamnu ta'e guyyaa 4 chaarjessina jechuudha. Yoo ibsaa arganne ibsaarraa chaarjeffannee immoo guyyaa 3 qofa chaarjessina. Chaarjii guyyaa 3 chaarjessite guyyaa 3 qofaanii turtii waggaa tokko olii riisaayikilii ta'ee hojjeta jechuudha. Naannoon keenya haalli mijataa miti. Akka inni ilaalutti akkuma guutuu biyyaatti iyyuu kalaqaaf haalli mijataadha jedhee yaadu. Maaliif teekinooloojii gaafa hojjettu yookaan gara kalaqaatti gaafa galtu chaalenjii baay'ee qabna. Wanta kalaquuf jennu yookaan qaamaan yookaan lafatti akka protootaayipiitti hojjenne yoo qabanne nama amansiisuuf illee baay'ee rakkanna jechuudha. Maaliif teekinooloojii kalaqa gaafa jedhamu namni yoo arge qofaadha kan amanu. Deeggarsaaf illee wantoonni adda addaa mijatoo miti, bakki itti hojjetan mijataa miti, maateeriyaalii barbaannu yeroo barbaachisaatti argachuu dadhaba. Rakkoo kanaan wal qabate chaalenjii baay'eetu jira. Mijataa miti jechuudha. Walumaa gala mijataa miti garuu haala mijataa eeguudhaaf jecha immoo kaayyoon namaa karaa dhaabachuun sirrii miti. Wantootuma naannoo keenyatti argamu wantoota sasalphaadhaan walitti finnee hojjenne malee haalli mijataa miti jechuudha. Ani kalaqa tokko qofa miti kanan qaba. Kalaqa baay'een qaba. Kan nama hojjetaa jira. Ammaaf kan gadi hin baane hin xumurre. Dura garuu laaboraatoorii System Builder Group waan jettu illee hojjedheen ture. Kalaqoota garaagaraa TV Dambidolloo kan jedhu manneen barnootaa irraa bara duratti wantoota baay'eedha kan inni hojjechaa ture. Isa keessaa garuu kalaqaan baay'ee jaalladhee rakkoo hawaasaas ta'ee biyya kanaaf furmaata jedhee yaadu SMS AC Generator kana jechuudha. Kalaqa kanaan beekamtiin argame jira. Beekamtiin argame badhaasa awaardii fudheen ture 260. EDI birruu irratti dorgommiin ture. Dorgommii sanarratti badhaasa argadheera jechuudha. Badhaasni sun anaaf ka'umsa naa ta'eera jechuudha. Wanta irratti hojjechaa jiru ammallee qaba. Maaliif awaardii akkasii anaaf yeroo jalqabaati. Kalaqni ani kalaqee tajaajilarra jira akka dhuunfaa koottis ta'ee giraayee kennachuudhaan haa ta'u garuu gabaatti baasee gurguruuf wanti na danqee jira. Tokko paatentiin harka hin geenye kanaaf illee of hirkattaa kan qabu ta'ee jira. Namni rakkoo enerjii baay'ee qaba. Biyya keenya keessatti
gahaadha miti addaan ciccituu qaba. Isa kanaaf jecha akka namatti gurguree namni teekinooloojicha sana itti gammadee amanee fudhatuu fi kudhan oomisheen jira. Akkaataa fedhii namaatti gadaanaan hanga 3,000 illee jira. Adeemsa kalaqaa keessatti rakkoon nama mudatan baay'eetu jira. Kalaqa koo milkeessuu fi gatii guddaan kaffale. Garuu haala nama mijanne keessa taa'ee abdiin kutu. Jalqaba yeroon teekinooloojii kana jalqabe ani haala nama mijataa keessa ture nama mana namaa keessa taa'ee hojjechuutu hin ture halkan daabboo hojjechaan guyyaa baradha. Rakkoon barnoota koo addaan kutee sadarkaa kana hamma har'aa ga'eeyyuu ispeeshaal keezii kan natti ta'e rakkoo hawaasummaati jechuudha. Obbolaa lama kana barsiisaa halkan daabboo hojjechaa guyyaa baradha. Mana barumsaa gaafa deemu kilaasii keessa fa'aa yeroo ijoolleen boqonnaa ba'an yeroon itti rafee barsiisaan dhufee natti dheekkama jira. Keezii kanaallee mana barumsaa irraa ari'ameera. Ari'amee yeroo manatti galee se'anii abdiin kunneen ture. Waan achi isaan bira warran mana isaaniitii hojjedhu bira argadhuuni yeruma sana iyyuu kaartoonii fa'aa bitadhee giduu wantoota tokko bitadhee naan kalaqan ture. Nama san kaleessa hojjedhu of danda'ee gaafa ba'u immoo obbolaan koo gara yuunivarsiitii deemee jechuudha. Dirqamaan fudhadhee obbolaa sana barsiisudha. Obbolaa koo keessaa Waaqayyoo fagalatuu lachuu warreen barsiisee eebbifamanii erga isaan gara xumuraatti ka'anii dirree barnootaatti deebi'an isaan akka isaan abdiin kutannee fi jireenya koo ittiin wal'aansoo qabaan ture. Inni kunillee teekinooloojii koo galmaan ga'uuf lafarra na harkiseera. Eeyyoo garuu nu gargaaree sadarkaa kana ga'uun koo anaaf waan guddaadha. Inni kan biraan bakka hojiitiin chaalenjii qabna, bakka mijataa hin qabnu abdii qabna jechuudha. Abdii qabna akka nu mijatus nan amana. Haalota kee yookaan rakkina mo'achuudhaa fi nama eeguunis gaarii miti. Jireenya kee mo'achuudhaaf tattaafachuun baay'ee murteessaadha. Deeggarsa eenna yoo ta'e kufuu dandeenya. Yeroo baay'ee haala mijataa eenna yoo ta'es immoo yeroon nu jalaa sokkuu danda'a. Kanaaf haala keessa dhaabbatanii akka dhuunfaa kootiitti akka yaada kootiitti rakkoo ofii mo'achuudhaafis ta'e rakkoo biyyaa mo'achuu fi deeggarsi akka jirutti ta'e jabaachuun gaariidha jedhee yaadaan. Yaadni namaa yaada gaariidha yoo ta'e rakkoo ofii isaa bira darbee rakkoo hawaasaa rakkoo biyyaa furuu danda'a. Yaadni gaariin nama keessa yoo jiraate chaalenjii qabda. Waan gaarii waan yaadduuf daftee milkaa'uu dhiisuu dandeessa. Galma ga'uudhaaf yookaan waan yaaddee bira ga'uudhaaf obsi barbaachisaadha. Keessumattuu ijoollee keenya naannoo Oromiyaa irra jiraatanii waan gaarii hojjenne akka itti ibsannu yeroo nu wallaalu jira. Rakkoo furuudhaaf yookaan teekinooloojiin kee rakkoo fura jettee yaaddee yoo kan hojjettu ta'ee abdii akka hin kutanneen. Anarraa barnoota ta'een fudhatu jedhee yaada maaliif jireenya mijataa keessan turre waan hin ta'eef. Ani abjuun kun inni guddaan durooma miti beekamuu caalaa teekinooloojii kun namoonni fayyadamanii gaafa isaan itti gammadan garaan kun boqota jedhee yaada. Gaafa teekinooloojii kun namni hundumtuu manaasaa keessa keewwate itti fayyadamuu jalqabe anaaf gammachuu guddaadha.